Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee jirra jirtu akkam nagaa keessanii. Hordoftoonni Xayyib YouTube bagga nagaan gara kana dhuftanii warrootni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanal kiyyaa dhufartan maqaan YouTube kiyyaa Xayyib Tube jedhama. Subscribe gochuun akkasumas mallattoo notificationii tuquun wanni asirratti gadhiifame kallattiin akka isin qaqqabu akka gootan kabajaan isin afeera. Gara barumsa keenya har'aa yommuu deebinu aappii baay'ee jaallatamaa fi hojii baay'ee qabu akkasumas immoo hedduu kan namatti tolu bakkas kan hedduu namarraa hin qabannedha. Faayidaan aappii keenyaa fakkeenyaaf waan tokko yoo dubbisaa jiraanne osoo harka keenyaan hin tuqin akka ofii isaatiin adeemu bitaaf mirgatti akkasumas oliif gadi akka deemu kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf feesbuuka keenya irra gallee barreeffama dheeraa osoo harka keenyaan bakka tokko gadi hin tuqne ofii isaatiin kan isiniif deemsisuudha jechuudha. Maqaan aappii keenyaadhaa Autoscroll jedhama. Isas Play Store keenya irraa arganna jechuudha. Autoscroll jettanii erga barreessitaniin booda bakka kanatti search gootu jechuudha. An gadi buuseen jira waan ta'eef isin gadi buufattu jechuudha install gootanii. Akkasumas warri asirraa barbaadanii argachuuf rakkise YouTube descriptionii jala isiniif ka'a akkasumas immoo koomentii jalqabaa jala isiniif ka'a jechuudha. Erga gadi buufattaniin booda kallattiin ni bantu jechuudha. Egaa haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Hanga bakki kun lameen banamanutti hin hojjetu. Kanaaf bakka kana banuufi qabna jechuudha jalqaba. Asirra gadi cuqaaftanii. Kanaaf erga kanaan booda show the setting kan jettu kana jechuudha bakka kanarra gadi cuqaaftu bakka barreeffama diimtuu. Erga gadi cuqaaftanii booda bakka kana bantaniif jechuudha. Erga kanaan booda ammallee gara duubaa deebitu jechuudha. Ammas bakka sana cuqaaftu jechuudha. Erga cuqaaftanii ammallee barreeffama kana isiniif fida. Ammas bakka kanarra gadi cuqaaftu jechuudha. Show the setting bakka jettu sanirra jechuudha. Gadi cuqaafnee waliin eegna. Hamma barreeffamoota kana keessaa Autoscroll bakka jedhu barbaaddu jechuudha. Amma asirra nuuf dhufee jira jechuudha. Kanaaf bakka kana gadi cuqaasuun asirra bakka off ta'ee jiru kana jechuudha. Bakka kana bannaaf jechuudha ammas. Okay, goona. Duuba deebina jechuudha. Ammallee bakka jalqabaatti deebine jechuudha. Bakka kana jechuudha. Bakka duraa kanarra bakka kana lameen bannaaf jechuudha. Erga haala kanaan banneen booda itti deebinee banna jechuudha. Amma bakka mallattoo pilaasii kana tuquun aappii feene jechuudha. Aappii irraa waa dubbisuu feene keessa galfanna jechuudha. Dhiifama connection kiyya xiqqoo dadhabaadha. Ayyee amma nuuf fidee jira. Kanaaf wanta as keessa seensisuu barbaanne fakkeenyaaf Instagramii, Facebookii akkasumas immoo Google Chrome keenya wanna waa irraa dubbifnu kamiyyuu irra galfachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dhiifama yeroo keenya qusachuudhaaf hanga ta'e sardamaatuma hin jira jechuudha. Ammallee Google Chrome keenya galchina. An hanguma tokkoon irraa gashee isin agarsiisa. Sana booda isin aappii feetan keessa galfachuu dandeessu jechuudha. Facebook keenya seensifna. Sana booda okay jennee keessaa baana jechuudha. Amma erga haala kanaan akkas gooneen booda ishee gara gadii yeroo aappii kana fayyadamuu feene ishee gara gadiis ni bannaaf jechuudha. Haala kanaan nu dhufee jira. Fakkeenyaaf Facebook keenya irra seenna. Facebook keenya irra erga seenneen booda yoo ol deemsisuu barbaanne mallattoolee
dhiifama. Yoo ol tuquu barbaanne mallattoolee zeeroodhaa olitti jiran saniin fayyadamna jechuudha. Ol deemsisuu barbaanne oliif gad deemsisuu barbaanne yoo ol deemsisuu barbaanne kana fayyadamna. Yoo gad deebisuu barbaanne immoo mallattoolee kana lameen fayyadamna jechuudha. Egaa amma feesbuuka keenya keessa galla. Amma ol deebisuudhaaf barbaadarra yoo ta'e as tuqna jechuudha. Amma deemsisaa jira jechuudha ol. Gaditti deebisuu barbaanne yoo ta'e immoo as bakka kana tuqna jechuudha. Amma haala kanaan isiniif deemsisa jechuudha. Waan dubbisuu barbaadan dubbistu jechuudha haala kanaan. Asirratti qofa osoo hin taane Instagram irrattis ta'ee Google Chrome irrattis ta'ee wanna feetan irratti waa dubbisuudhaaf haala barbaadaniin isiniif adeemsisa jechuudha. Oliif gadi qofa osoo hin taane bitaaf mirgatti illee deebisuu barbaanne bakka mallattoo walqixaa kana gad tuqna. Sana booda mallattoo ishee gara oliirra tuqna jechuudha dalgatti deemsisuu barbaanne. Ifama. Bakka kanarratti isin dhufee jira as cuqaafna jechuudha. Kana booda yoo gara bitaatti deebisuu barbaanne as tuqnaa fi haala argaa jirtan kanaan gara feetanitti isiniif deemsisa jechuudha. Yoo gara mirgaatti deebisuu barbaanne immoo asirra cuqaafna. Haala kanaan akka feetanitti isiniif deemsisuu danda'a jechuudha. Yoo as hin feene immoo gara Google Chrome keenyaa deemnee waan feene barreeffanna. Waa dubbisuu barbaanne san jechuudha. Fakkeenyaaf oliif gad deebisuu barbaanne waan ta'eef amma asirra cuqaasuun waan dubbisuu barbaanne haala salphaa ta'een haala kanaan dubbifachuu dandeenya jechuudha. Egaa warri haaraa dhuftan subscribe gochuu akka hin daganne barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.